isaanii tun jaarratti gaafa ammoo jaarratti lafa tana bituu jirti akkana jedhee dubbatame gara ganna 15 gi'a maal dubbatame ganna 15 gi'a achi irratti ammoo iseen karaa kana dhufaa jedhe isee gurgurtaan karaa kana dhufa gaafa tan xeenaa dhaabaa mana qorsaatti asiin jaarama ila teessanii dhaggitanii akkana eeguma iseen gurgurtaan kun dhufee xeenaa dhaabaalle manni qorsaallee eeguma san jaarame amma kanuuti eenyu beetirsaanii asiin jaarantu callaa eegisan jirra Ra'in sun amma mummoo isaa siile gabaabbattee jirti. Hallelujah. Amen, amen. Kanuuti sabbannu Yesuus Kiristoos malee nama hamuti. Namarraa waan fudhannu kan Yesuus sabban du'aaf kaasaa sabban jiruun tansaa Yesuus namitti ganna 12 dhiigirraa jige tarkaaffattee dhuftee wayaa Yesuus qabatte achuma fayyinni ta'e maani suunni narraa baatetu akkana jedhee Yesuus gaafa lakki gootta wamaa sintunne lakke isa mana dhoositanollee adhaggeer garuu namisu amma fayyeera akkana jedhe yennuma saniin jammartee maan teete atama sagatullan gafa fayyite dhugeeffannaan deeme akkana jedhee Yesuus yennuma san fayyite amee eega saniin jammare Eliin ilmee isaa Dita gomolee miidiyaa meesanti akkuma sannattee hoppaate. Ma bu'aan qabu. Yoo amantii ammoo wanti xiqqayyoon kaata. Wanti mana jaarratta. Amen amen. Wanti xiqqayyoo horatta. Amen amen. Abbaa ebeluusiin jedha. Namni abbaa ebeluun jedhan. Amen amen. Waaqi galatoo. Amen. Namni tuuti maani salpha. Womaalleen bahu womaalleen godhu woma darajaalleen dhaqqabu. Unnee irraallee dhaggine irraallee. Waan guddaa dhaggine keessa dabarre garuu ammoo kan Yesuus dabu tokkollee jiru muluu dhaggine irra dabarre waan ulfaatu ije tokko Yesuus Kiristoos Zekiyoos lafa tokko dhaqee inni gabaaba qaraxa cira akka malee gabaabaalle baal haftaami illetti biyya san keessatti akka malee nama dureessa gimbiille qaba nama akka malee dureessaati amma Yesuus akka jedhee ka'ee dadhabee loollisaa dhaqee nama bira taree jenna harruu taalee dhaqee yaa innaan harruu yaabu Yesuus dhaqu garuu Zekiyoos nageenya mana kenkeetii qaar anillee mana kenkee ol ariifadhu harruu san gubbaan gadi bu'e amen amen Zekiyoos inni masariifatee harruu gubbaan gadi bu'e gammaditti dhaga'ama Karatan karatu kan yakaya kan anamma cubuntu na lakifanti kana jedega ammu man jamarte si lakifanti amen amen kanafu jirundan sa Yesuus warri Yesuusin kanne abaarsa jala jirani warri Yesuusin kanne si oli jirani nu warri Yesuus kanne mon jirata barabara Yesuus mita amen mita botikalla latinu qoppotetti latti qoppote so ammo nama carraa guddaa dhaggata malee marti dhaggata nama maanitti dhaggata nama carraatti dhaggata warra dhugeeffateen dhaggata warri ammoo ammarraa deemaa ammatti deebi'aa ammarraa guyyaa tokkoon duuba carraan hin cufa waaqa ulfaatu maanti cufama carraan cufama kanaaf jiruun dansaa Yesuus barri dansaa Yesuus kanaaf jiruu dansaan bara dansaan Yesuusii fi deddeebi'a. Amen amen. Gara Yesuusii deddeebi'a. Amen. Andeenya dikkistee lamaa fi lamarratti akkana jedhe Daawit ilma Isiiti. Ati Solomoon nama ta'e. Dambii Israa'elillee qabaadhu. Ammaan jamartee kolbaan tuurraan hin gorin. Ammaan jamri seera san qabadhu seera isaanii bulchi akkana jedhe. Innaa jedhee inni itti dubbatu Solomoon ammoo namni waaqi jaallatu. Nami muudee waaqi kaas waan bacaa fuula waaqa dura hojjate waan saniif waaqallee gammachiinee jedha kudhan tokko gubbaatti. Kana jiruun dansaa Yesuus barri dhaqnuuti kan nu Yesuus bara ammaan dhaggitanii gabaabaa kan hakalee dhaggitaa kan dhaggitu nami dhibame fayyu aatuwa nami obbaayisan jira ilti teessan nagguun jiru nama Yesuus goge callata keessa qatta. Amen. Waaqi galatooma. Amen. Nama yentu goge nama Yesuusin goge callatti keessa qattaama. Melala sinwam waranan tua kun diben tua hadibame olin kau nama guddarin nagitu wati jetta kuna nami dumatisan jira wa indi dumatu nagitu gachise belu tuwe kale ngedda tuwe nama adda nagitani kale nagitana matsaafi jedhu ganni keessan 78 taru gargala kan jedhu dhufe barasan keessa amma laasen kana ganni keenya kan udheerat abaarsa kan urraacab jiru barabara kadaggan Yesuusin qabanne yo qaxxamurre carraa leeton tenna ganni keenya kadheera amen amen mekibe bitorba fi 17 irratti ngat jalloolleen tayina kuuqallee qabatina
Hammeen nan qabatina warra hammeen qabatu jalloolee gizee dhaat gizeen du'ani jedha. Hin jedhu. Jedha. Dafanii du'ani jedha. Warri waaqa kadhatu ammoo warri waaqaan deddeebi'u ammoo daawitee cimee shamaggalee waaqa fi galateessee dhaabate jedha. Waaqi ganna cimuu ganna 150 waaqi nu haa godhu. Ameen. Waaqi maal nu godhuuti? Ganna kennaa dheeressu. 200 ganna 150 Naateete maqaa Yesuus. Ameen. Fudhadhee. Saaraani ganna 100 teette doonna. Gidalti ammoo waggaa 127 du'aa lafarraa boqote. Ni garme. Inni ammoo meeqan boqote? Waggaa 175 lafarraa boqote Abrahaam. Matusaala ganna 969 lafarraa boqote. Addaami ammoo ganna 930 lafarraa boqote. Umurii dheertuu warri qabanuusaa. Hallelujah. Ganni namaa 200 300 amma maanti roogi sababa cubbuu lafan fakkaata. Ganni namaa amma dheeratu ganni namaa hin guddatu dha'aatuwa ijoollummaatuwa wanni kana duuti godhe cubbuu lafan baay'ate. Cubbuu lafan baay'ate isin fuula waaqaa duraatti galgalaaf kanam yeroo duuti calooti. Yeroo duuti calooti. Gargartuun lentu walii waggaa 43 amma doo gargaru. Wama teen kun amma galagala. Wincille kayatu agalaga. Iya tokkoon duuba gatee mulqadhe ammoo. Ameen. Iya tokkoon duuba. Waaqa kasii agalaga. Akaan deddeem jiruu dansaa aan laftanan ta'u malee gargala kanaan hin deemin waaqa gaafadha. Birriin xiyyalle biyya dabartu. Horiin kiyyalla adumatu. Mana gimboolleen dhaab. Siumaa sagada malee onkaayii sagadii qaali. Amma waasa sodaadha lubbuu kun amma. Kanaaf jiruun dansaa Yesuus malee jiruun dansaa foorii dansaa laftana keessan jiru. Ameen. Melaalama warra dureeyyii fookii jira hin foorfatan kunoo makiina binna jedhan fookii achi jaarra jedhan maanii jedhan akka shifarraa hin beefata akka kaasaafa idoon foorfatiin dhaabatan ilaala amma nama dhibii itti caffara kunoo isaan lakkisanii biraa kun akkanuma dhaabanne carraa eeganna malee akkuma kana dhaaban Yesuus yoo dhaabanne immoo jiruu bara baraata. Ameen. Warri dureeyyii akka dhaabatan jiruu bara baraan qaban. Inni Yohaannis 19 Luqaas 19 ka Abrahaamicha hiyyeessicha leensaamee ciccitee kudha ja'a Luqaas ciccitee sagalee saree dhaqee achi mana Abrahaamitti eegatu. Nama dureessatti hinaanii bara sanii 50 qaba jedha. Inni ciccita sagalee saree dhaqee yuukki jedhee eegata. Bayi gibbii kana keessa bayi. Yoo bahu ammoo Alaazeeri saruma isaatti maxxanee saree illee dhoogitu biraan taadhisee tumee nyaata. Oh my God. Saree illee maangoo. Tuttuma maxxanee nyaata. Bari lagi nak dufe ini jiban sakora garaawon bari italle dufe adoon tokkon duba hala seri tuwe kay gara samayida ba dure sile tuuda bare mate Abraham le tuwe enna tu sadi densa fitani gara bisani gara bale gara naka bisan tilot atodi badu kuno hala seri kay ni beku moti farri ses kufumati ay hala seri samayoli antuwe na kesabat Abbo Allah duwe meequban cuubi arrabuma kiyyalle be bisaan inti kootu ki akkana jedhu lakki balee gamaa na jirra dhaqqabee si cuubuu jedhe dhiiroo jedhe ergantoota jedhe akka obboleeyyaan tiyya siqayii kana keessan gal akkasii ooliin gal meeqisee tokko naaf faqqataame abboo gabbu'ee deebi'a gaafaati lubbuun jirtu lafaatti amma hin jirtu carraan kee taara jedhanii. Carraan nama gaafa Yesuusii amanuu dhabane carraan nama irratti bara bakka. Bakka tare. Tare bakka. Lammoon deebi'ee araarri hin jiraa? Hin jiru bakka. Lammata caraarri kun lafumata. Yesuusin jabaadha irrallee hin jigina. Wanni uumaan takkantu bilaash. Bilaash. Ani gizee amanin turi nama wal tawraarranne. Nacaraqee kana uun. Nacaraqee kana nami lama leessee birrii 1,200 wayii fudhata jennee walii galle untoo jalqan leessi an takkatti warri kun nama jaanuuti yoo takka leessanu nami lama jige nami afuriyaan qaxxalle lammaffaa yoo lammaffaa kan qabbanne jammarree wala kan baannu nami afuru gisee takka jige hafe hinjinne Wirriti isaanii kan birrii 1,280 si'a birrii tallaaqoonee naa kenna.
birriitaan fudhadhe. Inta barree ammal akaan jira ta'e ganaa gadi kee kiiloogiraamii 4,000 fi kiiloogiraamii 4,000 fi gara 400 fi 90 wayi kiiloogiraamii isaa kun taawuraan ol fuuna jennee ani akkana fuudhee addee tana ol keessisa biyyi lafaanuu tachoosuu dadhatte innaa kana bawoodhuun naa quba qabaadha biyyi lafaanuu tachoosuu dadhatte wirirritii qallee gara birrii 580 kanallee nyaadde kanallee inta barree ammallee tabarree muluu godoloo kana jamma muluu godoloo an godoloo callaa jedhaa adoo takkatti jedhutu kartooni sadi asin kamma biira gaafa kana yoona peentee gisee angaba nyaatee dhuttee tuu waan peentee jedhanii jibba waan waaqaa kanallee jibba tasa peentuma jibba bola farra innaa isaanii tokkee dhufanii yoo tokkeessan hool waan qocattu wati yaato yeesi waa yaayyeen tumaan inni jedhee jibba kamalee aada gisee tokkoon duuba damana waaqii mana kiyya seenuu fedheera muluu godoloo jedhee waan kana fudhadhee anaa jiruun peentee ammanaan jiru haa dhugeeffadheen jiru duuddee kun teentee faarsi teentee mana kee duuddee faarsaa eessaan nutte saakkicha faarsi to'achuuf duusii wama kiyya unaa jedhee wama kiyya adoo jedhuu namni itti ka'ee dhaqaan qolaansa wanni kun na aarsite dhiiroo waa birrii 300 dhiira godoloo kanallee una eegime achi mana dhaqee deebi'a jedha yoo amma naan ba'u qolaansaara namni ma qolaansita tabbo ma tuttatisaa ma tutti lakkii jedhee akka malee nallee ceerallee sodaate hin tuqulammoo jedhee manan galee warri kun faarsanii fitatanii fitatanii gaash dastaa jedhe mucaa yaa jedhe mee waaqi gara kennu ergee bulii torba bullee xoonnee nama qaba katamaan dhaqaa jedhe gara kedhunne silleen gaafanne dhiifamanuu godhi mee yeroonti amma waaqan dhugeeffadhu akkana naan jedhe deemachi waaqayyo dhugeeffadhu maannaa godha waaqi jedhe yoo dhugeeffadhu wonaa kennamoo maannaa godha haa jedhe haa isan dhugeeffataa jennaani waaqi ergaa sii dabarseera caqasii jedha maan ergaa dabarse jedhe jennaani jaartiin tente amma dura shani malee dhalteetti jedhe waaqi dhalteen jirtuu jedhe laami jedhe bara dhufu ilma teetti ilma sallee maqaa baasaa jedheera daawiti kuna dhugeeffadhu jedha innaa kana onneen tiyya caaddi waan barbaadate onneen tiyya caaddi amma dhuguma dhugaa ijoollee waan kana hollittanii abboo lakkittatti maa hollinaa moti dhugaa amma sitti dhugeeffadhu gaafa isa haroo jirra haroon dhaqee dhugeeffadhu eega dhugeeffadhe waggaa isaan jedhanu kaayyennaa dhuttu jaartii ulfootte daawitii kana dhaalte amma fuudhee ilma uumatee kun waddee tana keessa jira wanni sun erga awwaan saniitti cicha jecha waaqaa saniitti cicha kanaan ammoo nami been nami ammoo Yesuus Kiristoositti dhugeeffate mi'a isaan dhaggine yeruma san lakkisee ka'eera abboo waaqi galatoo guyyaa tokkoon duuba bal'innaanii qonqoo waaqaa tana barannee guyyaa tokkoon duubatti ammoo ijoolleen kaa'imaaniin dargaggoo deebitanii guyyaa tokko ciminaan qonqoo waaqaa tana barannee gad bu'aan barannee akka isinii galtu isin barsiisee xiyyaaqee isin gaafadhe xiyyaaqee san nami deebise nami xiyyaaqee san deebise mesaafinti itti seensuma mesaafinti tokko waaqeennoon dabarsee lafa kenna ijoolleen tu dabarsee waaqee qayyaasuun tu'e waaqi dabarsee lafa eenyuun kenna Yihuudaan dabarsee kenna Yihuudaa eega dabarsee kennan duubatti ammoo warri Israa'elii warra nyaapolee fi quuqaa baana jedha gara nama 10,000 leessane jedhanuun beeku eega dabarsee Yihuudaan kenna Yihuudaa ammoo zarii Simooni negedii Simooni itti dabarsee eega kenne lafa bulchiisaa fi Yihuudaan kenna adhallee wangeelli waaqa naman dhabu dabarsee waaqi kaase adhallee wangeelli waaqa naman dhaba hinnabu dabarsee nama kaase dabarsee maan godha nama kaase eegame kootii kana maan naaltanii wangeela dhaalchan guyyaa tokkoon duuba koottaame waan nu keessa jiru madda nu keessa jiru ganda 27 kateenne mee barsiinnee
abbaa wangeelaa goonee sin qabsiin. Liki. Maan goonee Abbaa wangeelaa. abbaa wangeelaa goonee sin qabsiin. Waan Qorontoos keessa jiru, waan Efesoonii keessa jiru, waan Raa'ii keessa jiru, Daani'eel keessa jiru. Daani'eel macarrashaa 11 si'a. Warri waaqa dhugeeffatan jedha. Warri du'an jedha. Isaan qulqulloota kaanee dhaggaman. Warri kun hiyyuun kaani jedha. Hiyyuun. Warri dhugeeffatin hiyyuun kaanee dhaabbatan jedha. Mesaafinti 9:50 irralleetti gaafa Abemelooki daakuun biyya baase. Barbaree jalan gubee, geeshee jalan gubee, faandoo jalan gubee gimbiin naqee 9:50 irraan wanni jedhu namittiin takka Israa'elii keessa akka malee janna daakuu fudhattee maangoota Abemelooki mataa isaa bulbulte gubbaadha. Abbaa waaqii galatoo. Diina kenna maangoona mataa bulbul. I receive it. Diina kenna maangoona mataa galti. Bulbulaan bulbulte. Achi duuba Abemelooki eega du'isa kee mucaa bira jiru maan na godhe cuubiin na taaki. Cuubiin na taaki. Dubartii sin jireessa jedhani akka inni nu duruu du'eera cuubiin taaki. Kanaani diina Israa'elii diina keenya waaqi nutti daawwatu midda kenna ejaa nuti waan nutti daawwatu sen hinna rakkan hinna dhiban amma waaqi dhuge fayyisuu wallaaleera. Dhugeeffannaa tiyya eega. Bakka. Dhugeeffannaa tiyya eega. Guyyaa tokkoon duuba tullubbisaa ta'e. Namicha tokkoon jira makaana keessa ture agalgahii guddaa. Gooboon kun ba'uma ba'ee addee tana jira. Yoonni mul'ulibsii kaatu kun addee tana hamba. Kun addee tana. Karaa deemu qabu mul'ee goshooshame kun akkana jedhaa deemu. Wuufee ifiin dilla galgalii san lakkis. Gaafuu agalaggal. Namichi kun beektaa laa rakkate jedha namuu innaa dhaakku. Abboo namichi kun laa rakkate. Gooboon tun guddataa dhattee kaakee Yesuus qabee namitti fayyisee akka santee tokko akkasika. Hola. Guyyaa tokkoon duuba sababni oolee ka'ee halkaa gubbaa rafee jedha. Yoonni rafee halkan guddaa gooboon tu addee sin buutellee dhaggine amma fayyaalessan ka'e. Praise God. Hallelujah. Wanni dhugeeffannaa barbaachisu. Dhugeeffannaa malee wanni dhibiin hin jiru. Eega dhugeeffattee waaqi sin gatu sin lakkisu fayyis kenkee waan hin. Amen. Abba waaqi ulfaata. Waaqi ulfaata. Kanuuti fayyineen jiruu bara baraa dhagganne eenyu? Yesuus. Ka jiruu bara baraa dhaggan. Kaleetoo bara baraa dhaggan. Adanami yoona gadi be'amma namin dhugeeffatu. Yoo dhugeeffatu birrii warqii waa isan jittu se ammuma taate. Garuu fatanaa guddaa keessa seena. Kana fatanaa ganan jeen. Iyyuu beela gargala dhiboo itti gallakkisa. Yoonni gallakkisu dhaabate bira. Ossatu hin danda'u dabaruu hin danda'u. Nama ossate. Nama ossateetti keessa dabara malee Yesuusin namni dabariisan danda'u. Namittiin qanna 12 dhibantellee bee Yesuus akka fayyisaa ta'e beettee beentii handaara isaa qabatte. Deemaa dhattee jibbaate fayyisaa jenna yoo si handaara gongu isaa qabaattu dhiigi madda si ennuma saniin jammaree laaggoge. Ennuma saniin jammaree maan ta'e goge. Bakka jiruu dansaa Yesuus irraa akka. Hin foorfatu. Nutillee haga lafa jiruu rakkanna malee guyyaa tokkoon duuba hin foorfatu. Amen. Guyyaa tokkoon duuba maan ta'eena hin foorfan. Jiruu hantuu tan keessaan jiruu dansatti hin qaxxaamurraa. Jiruu bara baraatti hin qaxxaamurraa. Leetoo bara baraatti hin qaxxaamurraa. Kanaaf addii haa kennuti.